Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh. Dr. Abdul Sheikh Balallo kakaayu Iskandariyaa Sineenja. Oduu gammachiisaan isiniif qabadhee dhufee jira. Baga gammaddan ijoolleen Suudi Arabiyaatti namni kumni 40 ol rakkataa ture keessa guyyaa kana erga guyyaa lamman kanaati namni kumni 12 ol akka biyya gale odeeffannoo nu qaqqabee jira jechuudha. Namni kumni 12 guyyaa lamman kana keessatti galuu jechuun akka odeeffamaa jirutti waan gaarii jabaadhaa isiniin jenna. Warri kanarratti galateeffatamuu qabanu eenyunni akka ijoolleen kun maniidhaa keessatti dararaa kana keessaa baatuuf kan galateeffatamuu qabu eenyunni akka girrisaan amma jedhaattu kana. Girrisaan eenyuun galateeffataa jirti? Leencoo Baatii, Doktor Abiyyii fi warra imbaasii keessa jiru galateeffatti. Waan ajaa'ibaati. Nu warra halkaniif guyyaa ijoollee kanaaf sagalee ta'etu galateeffatamuu qaba. Tokkoffaa irratti Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Ahmadiin Jabal, Ali Sufiyaan, ustaazota kan keenya warra jajjaboo yeroo ofii kennanii ijoollee kanaaf halkanii guyyaa iyyan. Aktiivistoota ammas feesbuukii kanarraa iyyaa turan hojii ofii taasifatanii ijoollee kanaaf iyyantu galateeffatama. Leencoo Baatiidha dirqama isaati malee waa tola ooltummaa wahii gargaarsa wahii lammii kanaaf godheef galateeffattu. Dhugaan isin hima. Ijoollee kana galchuun dirqama isaati. Lammii ofii tiksuun mootummaa biyya bulchaaru tokko irratti dirqama. Waan gaariitu hojjetame warri duula gootan har'as silaa habarannu. Duula gaggeessuun miidiyaa kana irratti sagalee walii ta'uun akka inni bu'aa qabu. Har'a ijoolleen xiqqaatu lubbuu nama 12,000 dhiisaatii nama tokko oolchuu jechuun waan gaarii tokkotu hojjetame. Warri hafanis numa yaa'u hin fe'amu. Shamarran keenya achi keessatti dahanii daa'ima baadhatanii waan meeqa jedhanoo har'a kunoo kara biyya galanii suyuudaa jiru dachee isaanii irratti. Baga suyuuddan lafa ofii biyya ofii irratti du'uunii fi biyya namaa keessatti gubachaa alangaadhaan garafamaa du'uun wal adda. Baay'ee galatoomaa. Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa keessattuu hirribatti dhabanii. Sheek Sufiyaan immoo maal kan jettan kan Raayyaa wajjiniin jiranu san halkaniif guyyaa Ahmadiin Jabal atis galatoomi. Sagaleen kan kee nuuf dhagahamee jira ijoollee kan keenya baasuu irratti. Har'allee akka ijoollee warri achi keessatti hafan tokko biyya namaa keessatti namni akka sareetti nu tuffattee Suudi Arabiyaa biyyi maqaadhaaf biyya Qur'aanni keessatti bu'e jedhamu biyya Muslimaa jedhamu biyya duraan nutti godaante jennaan nuti jara jiraachisaa turre sahaabota nutti godaanan hammataa turretu har'a nutti diina ta'ee akka sareetti nu ilaaliya. Habashi kalbi nuun jechuu jalqabdu. La'anatullah alayka yaa ummata bak utun arabiffa beekee warabbal kaaba likkiin jira galchaan ummata abaarama maqaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam balleessi. Biyya rasuulaa silaa ummataaf raahaa biyya namni itti baqatudha malee biyya namni keessatti gidirfamu miti. Biyya namni keessatti ibiddaan akkasitti hin jedhamu miti. Biyya silaa muslima Itoophiyaa akka inni dhufee seenee hin saganne godhamu miti. Zabana akiru zaman silama duuriyyeetu biyya kanaaf ay bulchiti duuriyyeen of hin beekan. Dhumarratti lammaffaaratti wanti hin dhaamu barbaadu. Mootummaa qofitti komachuu utuu hin taane ijoollee Suudi Arabiyaatiif. Isin koman mootummaan har'a akkanatti fe'ee biyyatti galche yoona isin karaa lafootiin intini geessanii jirtu. Tokkoon keessan kaleessa nama meeqatuyyuu wattaaddara Somaaleetiin qabamee reebamaa ture warruma dheengadda galee keessaa yoon. Eessa dhaquuf deemta inniti du'aa jirraa noo iyyaa maaloodha jette jennaan nuti si iyyine mana hidhaa sana keessaa si baafne maali? Inniti itti deemuudhaaf jettu maali? Har'aan booda warri amma fe'amtanii biyya galaattan shamarras ta'e dhiiras karaa seeraan alaatiin biyyaa bahee Suudi Arabiyaa dhaqa jettee yoo jarri si fannisanii hudduu kan keetti aayilaandii coccobsan namni sagalee siif ta'u hin jiru. Hojjetadhu waan rabbi siif kenne dalagadhu biyya keessatti jiraadhu. Carraa jiraatta. Biyya Suudiittis qaqamaa jiraachuu biyya keessattis jiraachuun tokkicha harmee kan keetii wajjiniin bishaan waraabee fi eebbifame jiraadhu yoo waan gootu dhabde. Garuu rakkisaadha. Namni asiiraa fi neetwoorkii asii feesbuukii kana bare Itoophiyaa keessa jiraata jechuun ni ulfaata. Garuu azaaba keessaa baatan yaadadhaa. Jecha tokkoon yaadadha jecha
yaa rabbi gaafa guyyaa qiyaama gaafa namni azaabatti harame yaa rabbi maaliif akkana nu goote maaloo nuti yoo gaafas dhugaan seenee jecha nutti himamaa ture mee daqiiqaa tokkoof duniyaatti nu deebisiiti hojii gaarii hojjenne akka jannata gallu taanaa jennaan laa isin otuma baafamtanii hin jiiltanu deebitaniituma hojiidhuma badaa sana hojjettanii jahannamatti deebituu jedhan warri har'a karaa lafootiin karaa suumaaleetiin moo jijjigaatiin eessaan bahee amma suudii deemuudhaaf markabatti rarra'aa jirtu ofitti murteessii deemi rabbi nuus hin milkeessini boo nuti riba dhabne achi mana hidhaa keessaa sagalee siif taana ati ummata kalbeedheessi arrabsutti deemta hin deemin gorsi doktor Abduseedha bareechee isiniif himu tokkummaadhaan sagalee walii ta'uun bu'aa guddaa buusa jechuudha sagalee walii fataanu tokkummaadhaan gaafa iyyinu gaafa duula bannu miidiyaa kanarratti yoo tokkummaadhaan kaanee iyyine waan guddaa tokko hojjechuu dandeenya jechuudha ji'a meeqa iyyine ustaazonni gurguddaan nu dhagahanii kana nu wajjin iyyuu dhabuutu warri dhageettii qaban nu wajjin iyyuu dhabuutu haddii kana ijoollee namni 200 300 tuun qof ittiin fe'amtee galaniiru ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa maaloodha namni 200 bakka kanuma godhamee dhiifame har'a garuu namni 40 akka galu waadaa galamee jira hin dhuma torbii kana keessa 40 mana hidhaa keessatti dararamaa jiru kun ni fe'ama hin gala biyyatti hin jiraata waan rabbi isa jiraachiseen mootummaanis waan danda'uun akka gargaarsi godhamuuf keessaanis haasa'aa jirra waliinis mariirra jirra ijoollee kanaaf maaltu akka godhamuu qabu imaaxaa godhatanii akka jarri hojii uummatanii biyyatti of jijjiiruudhaaf godhanu akka jarri ammas karaa bishaaniitiin hin baaneef mootummaanis waan gochuu qabu hin godha asirratti irra deddeebiin isinitti hima warri Leencoo Baatii doktor Abiyyi galatoomi maaloo jedhaa jirtan waa jarri dirqama ofii godhan malee waa tola ooltummaa wahii jaallatanii osoo hin taane lammii ofii tiksuun dirqama jiraati lammaffaa siyaasa jiraatiif godhu sanaan ala otuu ijoolleen kun waggaa tokkoof ji'a lammanidhaa keessatti dararamanuu callisee akka gurra hin qabnetti daabba jedhee gaafa dhaggeeffatu maali kan gaafasi eessa jedhan gaafas hin baasanuu yoo dhuguma ummata kanaaf quuqaman gaafas ture siyaasa jiraatiif jarri har'a gadi babbaasanii intini jedhu waan ta'eef nurratti wacoo dhiisaatii ijoollee kanaaf waan godhamuu qabu biyyatti akkamitti akka jarri biyyaan baane maal yoo gooneef ijoolleen kun of danda'uu kan jedhudha baay'ee namatti tola galuun keessan isa sin biyyaa deebitanii baatantu anaa nyaatuun qabuun isiniin jedha akkasii abdusheen keessan waan gorsa qabu isiniin gaa tokkoon keessan biyyaan bayinaa rabbiin isin eegu galatooma ulfaadhaa rabbiin biyyatti illee rizqii keessan isiniif bal'isu warri Suudii irraa galtan warri sagalee nuuf taatanii ijoollee keenya baastanis galatoomaa isiniin jedha nagaan naaf tura